dubartoonni keenya biyya namaa jiraatanii haasaya badaa fi dalagaa walitti hin danda'an. Dhageeffadhaa sirriitti sin fayyada. Warri dhiiraa, warri fuutanii, warri jaalallee godhatanii qabdan keessattuu jechuudha. Warri fuutanii bultii keessa jirtan gartanii isiin biyya namaatti cilee taatee kasala taatee dhaabbataa osoo dhaabbattu kaleen isii rarraate osoo garaa ofiitii hin nyaatin mudhii ofii garaa ofii hidhattee garaa qoqaatiin dalagaa mallaqa hin gaafatina tokko jaartii teessanii miti inshaallah inni kahaa miti maa chaapaa irratti hin dhahin feetu haa ergitu feetu haa dhiistu gartanii isin achi haasaa badaa itti as darbata silumaa'uu yoo isin birrii 100 irraa kutte damoosni kee hagana maaf irraa kutte jedhaa gaafata sammuu isii biiziin godhina dhageeffadha dubartiin hanga feete dalaguu miti oduu miliyoonaan daladde wallaahi watallaahi gara fidduun qabdu kiisiin teessan kiisima teessan kiisiin isis kiisima teessan kanaafuu hin cinqina haasaa achi itti asin darbatina namni tokko gaafa siin sammuun isii cinqamee dalagaan biizii taatee gartee danfi asii asiin irraa gadi cophaa gartee garaa nyaattee garaa hin qabdu beela waliin akkasitti dhaabbata gaafa achi haasaa badaa itti as darbatan wallaahi sammuun namaa ni jeeqama namni waan jedhes hin beeku waan dalages hin beeku achi yoo kaate arabaan wal dhabde jechuudha sababa keessan irraa kan ka'e kanaaf dubartiidha yoo waallee godhuufi dadhabdan haala rakkinna keessa jechuudha yoo waallee kennuufi dadhabdan haala jireenya biyya keenyaa san keessatti haaluma jireenya keenyaa keessatti yoo rakkattanillee waallee godhuufi dadhabdan waa hin godhina haasaa badan hin darbatina haasaa qajeelaa itti haasaya kun qofti gayaadha jechuudha kanaaf namni yoo jiraate yoo nama ta'e isin fayyada yoo du'e yoo miidhame yoo cinqame isin fayyada akkasitti hin fudhatina jarri humna qabduu nu humna qabnaa nuti irree qabnaa jettanii akkasitti ilaalina wallaahi ka humna qabu gartee kan jaraaf dhaabatullee duuba jira waan ta'eef rabbi gartanii isallee ofirra sodaatuun gaariidha ijoollee keenya sammuu hin dhiphisina keessattuu ijoollee biyya namaa jirtu kana wallaahi irraa oduu of qusattanii wallaahi irra guddaa irra baay'eedha sila namni waan kana yoo dubbatan hedduu ijoolleen teenya tama biizii taatetu waan kana irraa himata yaaki billaa aleeka rabbi ofirratti sodaadha gaarii miti hin darba waan dabarsitan sani tare sun tiseenaa garuu amma achi waan badaa dabarsinaaf hin yaadina. Assalaamu alaikum.